River tutorial Kenya course civic moral and citizenship education irratti itti fufeetiidha kan jiru chapter 5 fi chapter 3 dhumarra jirra party kanaan immoo ka wajjin laalluga waa'ee constitutional development of Ethiopia jechuudha constitutional experience of Ethiopia laalla party darbeen waa'ee constitution hamma tokko waajinni turre party kanaan immoo topic guddaa kana laallaa jechuudha walii wajjiini nagaanaaf jirtu mireesin nagaanaaf ta'a dhugaa lafa jirtanitti nagaa hin dhabinaadha obboleessi keessan baay'ee nagaa godha waaqayyoof haa galatu tutorialii wajjin amma sanolee baratichadha nafaana ta'an isiniin jedha egaa asirratti 31 kaanee hamma 95 kan laallu jechuudha constitutionii barreeffaman Yesuma 1931 1955 fi 1987 fi 1995 FDR amma constitutionii isa amma kana jechuudha isawwan kana arfan kana laalla bal'inaan jechuudha constitutionii wan Itoophiyaan keessa darbitee fi ammatti fayyadamaa jirtu jechuudha san dura garuu traditional constitution kan ta'an jiru heera akka heera traditional ta'an jechuudha fakkeenyaaf kibra nagastii fudhattan glory of king jechuudha kabaja seera akkasitti ture duraan jechuudha 1931 dura heera kibra nagastii jedhamu ture jira fitha nagastii kan jedhamu jechuun justice of king haqummaa haqa mootota jenna ya justice of king or fitha nagasti kan jennu tureera sirata mangisti kan jennu sirna mootii waan jedhamu constitutionii wan akkasiitu ture isaan sun garuu uncodified dha jechuudha unwritten constitutionii dha jechuudha uncodified turani waa'ee isaanii haasabuun badaa waan nama fayyadu natti fakkaatu kibra nagastiin fitha nagastii sirata mangistii walumaa gala kan isaan haasa'an namni biyya Itoophiyaa jedhamtu kana bushu nama kam akka ta'e eenyu akka ta'e sanyii Solomoon ta'uu qaba jedhu hidda Solomoon hidda Israa'el ilma Daawit kan ta'e hidda Solomoon qabaachuu qaba sanyii Minilik jalqabaa jechuudha ta'uu qaba waan jedhu siyaasa akkasiitu ture mootiin divinely dha kan fo'amu kan moosifamu waaqayyotu mootii moosisa kanaaf mootiin inimatamu samiin inqotamu samaaya ittaras mangist aykassas jechaa turani sirata mangistiinis immoo waama kanaa jechuudha mootiin tokko akkamitti akka gonfoo godhatu siree akkamitti akka dhaalu aangoo akkamitti akka dhaaluu qabu akkamitti akka gaggeeffamu iyyuu immoo yemmuu aangoo fudhatu charchiin ortodoksii charchiin akkamitti mootii akka muuddu waa'ee kana haasa'u jechuudha jarri kuni maddi isaanii baay'eensaa araba warlidii irraa fa'aa giriikii roomaa fa'aa achi Gibxi fa'aa maalidha maddi isaanii biyyuma keenya jechuu hin dandeenyu guutummaatti heerota akkasiitu ture sana dura jechuudha 31 dura heerri Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif barreeffame heera 1931 kana jechuudha the first written Ethiopian constitution heerri kun kan inni promulgate yookaan kan labsame barreeffame kan ba'e bara kana jechuudha Juulaay 16 1931 Haile Sillaaseedhaan by Emperor Haile Selassie, the era of unwritten form of constitution came to an end. Samboot heera hin barreeffamin qabaachuun hin hafe jechuudha. Heera barreeffame qabaatte jechuudha biyya Itoophiyaani. The constitution reinforced the traditional position of the emperor. Heerichi 1931 kuni bal'ina isaatii fi tutoriyaaliin barnoota seeraa irratti kennu hordofuu hin dandeessu constitutional law irratti jechuudha constitutional law kan jedhamu koorsii jira tutoriyaaliin achirratti hojjedhu jira isa sana hordofuu hin dandeessu
asuma miidiyaa dirree barnootaa irraa pileelistii keessa galtanii barbaaddanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Heerri kun heerri 1931 kun hojiinsaa jechuudha isuma dura ture san aangoo mootii duraan daangaa hin qabu ture absoluutii ture absolute power ture mootiin aangoon inni qabu isuma sana legalize godhe jechuun seera qabeessa godhe jechuudha. Legitimate godhe heerri kun duraan waraqatarra hin turre amma akka waraqatarra kore jechuudha. Yookaan immoo waraqatarratti akka barreeffamu godhe mootiin eenyu akka ta'e olaanaa sovereignii akka ta'e eenyumtu mootii hamma mootii birmaduu akka hin taane even mootiin biyyaa oli isa lafa ture sana waraqaa irratti barreeffame jechuudha. Maal jedha preambilii isaa irratti maal jedha moo ambassa za'amna gada Yihudaa siyyuma እግዚአብሔር ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ jedha giizii isaatiin jechuudha. Maal jechuudha divinely akka filame argisiisa jechuudha. Waaqayyo akka isa file moo ambassa inni kun caqasaa luqqisii macaafa qulqulluu irraa kan isa waraabani mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irra kan jiru gooftaa Yesuusiif kan dubbatame ture jechuudha. Iddoo kanatti ofii isaatiif godhate mootichi Haile Sillaaseen jechuudha. Moo ambassaa jechuun mootichi moo'eera. Eessa za'amna gada Yihudaa jechuun hidda Yihudaa keessa hidda Yihudaa yookaan sanyii Yihudaa keessaa mootichi ka'ee moo'eera. Siyyuma እግዚአብሔር jechuun waaqayyoon kan filame jechuudha. Siyyuma እግዚአብሔር elect of God waaqayyoon kan filame nigusa nagast king of kings mootonni biraan hin jiru isaaniif mootii moototaa jechuudha. Mootii moototaa za Ethiopia mootii moototaa Ethiopia akka jechuuti. But on the other marked the end of the role of the nobility or at least the gradual reduction of the role in local leadership garuu jechuudha nobilitiin yeroo sana aangoo qabu ture. Land lords warri ta'an lookaalii bulchaa warri ta'an mootonni xixiqqoon jechuudha. Haile Sillaasee jalatti Haile Sillaasee challenge godhaa turan san dura jechuudha. Constitution bayyuu kanayyuu kan barreesseef tokko sababii saniif internal factory dhanni kun sababii jarri challenge isa godhaniif jara qabachuu barbaade jechuudha. Amma jara akkaataa itti to'achuudhaaf itti toluuf jechuudha. Constitution kana barreessuun kan isa barbaachiseef tokko. Kanaaf rooliin isaanii xiqqaachaa dhufe jechuudha. Rooliin isaanii xiqqaachaa dhufe. The traditional check against the power of the king of kings to significance jechuudha. Hin hir'ate jechuudha argitanii. Traditional check egaa maal jechuudha? Constitutioniin hin turre garuu yeroo sana kan bifa moderni ta'een kan mootummaa check godhu hin jiru. Isaanumatu mootummaa kana challenge godha jechuudha. Nobilitiiwwan kanatu mootii xixiqqoo warra ta'an isa jalatti warri bushaan kunniin jechuudha. Insignificant ta'e booda jechuudha erga barreeffame jechuun hin xiqqaate jechuudha rooliin isaanii. Well internally external factory fi internal factory qaba constitutioniin kun kan barreeffameef. The 1931 constitution was intended to provide legal framework for the separation of the powerful traditional nobilities to the emperor jechuun akkaataa isaaniitti traditional nobilitiin kun yookaan immoo warri Haile Sillaasee jalatti bulchan naannoo bulchan kuni akka isaan Haile Sillaaseetti harka kennatan isaan gabbarsiisuuf jechuudha. Heerri kun kan barreeffame 1931 kun internal factory'n tokko isa jechuudha. Haile Sillaasee heera kan akka barreessuuf kan isa kakaase isaan gabbarsiisuuf jechuudha. Humna cimfataa dhufaniiru powerful ta'aa dhufaniiru beeka challenge gochaa jiru amma mooticha Haile Sillaasee. Kanaaf jara kana takaallaatti gabaabsuuf heera kana baase jechuudha akka takaallaatti. The emperor has a deep interest of centralizing the state power in the internal politics of the country. Centralizing jechuun
aangoo hundumaa gara isaatti sassaabu jechuudha. Harka isaatti galfachuu. Kanammoo kan jalqabe egaa duriidhaan aangoon centralization kun kan jalqabe jaarraa 19ffaa keessa Teewodiroos irraa eegalee Minilik faanti Yohaannis faanti itti fufsiisanii Minilik faanti booda Haile Sillaasee irra ga'ee jechuudha. Akka kanatti deemaa dhufe Iyyaasuunis gidduun jira. Liji Iyyaasuun centralization kun jaarraa 19ffaa keessadha kan inni jalqabe. Bara Haile Sillaasee maal ta'e culminate ta'e jechuunis solidify ta'e jechuudha. Injabaate incime jechuudha. Mootiin isaa baay'ee absolutist jennaan yookaan monarchical system of government dha. Haile Sillaaseen kan inni bulche jechuun sirna mootii jechuudha. This was effectively done by absolutist nature of the constitution. Constitution kun nature isaa absolutist dha. Aangoo hundumaa fideetu harka Haile Sillaaseetti galcha jechuudha. It was designed to unify and centralize all state power in the hands of the monarch. Harka mootitti. Monarch gaaf jennu baay'ee mootii moototaa jechuudha malee kingii miti. Harka mootii moototaatti aangoo hundumaa fidee gashaa jechuudha. Constitution kun this also marked the beginning of the culmination of the struggle for centralization. Jechuunis incimse jechuudha centralization kan eegale garuu jaarraa 19ffaa keessa ture. Yeroo kana godhu ka humnaan gargaarameeti militariidhaan. Further reinforced by the military humnaan jechuudha. Humnaan cafaqee harkatti galfate jechuudha. Aangoo hundumaa Haile Sillaaseen sila hojiin constitutionii purpose function constitutionii maalidha jennee turre as keessatti. Limited the power of government jennee turre mini aangoo mootummaa daangessuudha hojiin constitutionii tokko. Karaa biraa immoo supreme highest law of country dha jenne. Heera biyya tokko isa olaanaadha faa jenne. Provides government legitimacy mootummaa sanaaf legitimacy kenna jechuunis sirrummaa mootummaa sanaa mirkaneessa jennee ture mini. Constitutionii kana gaaf laaltan garuu akkasii mini jeste aangoo Haile Sillaasee jabeessuun malee legitimate gochuufis miti limit gochuufis miti aangoosa. Inumaayyuu gaaf laaltan jalqaba preambilii isaa irratti constitutionii kana jechuudha. Constitutionii 1931 kan Haile Sillaaseen akka sovereign ta'etti kan inni dubbatu. Birmadummaan harka Haile Sillaasee akka jiru. Amma heera amma itti fayyadamaa jirru kana 1995 kan ba'e kana gaaf laaltan birmadummaan kan sabaaf sablammootaati. Sovereignty resides in the hands of nationalities and the peoples. But in the case of 1931, sovereignty belongs to Haile Sillaasee. King mootii Haile Sillaasee tu sovereignidha. Birmadummaan kan isaa malee kan sabaatii miti. Supremacy kan isaati. Isaa olomtuu hin jiru jechuudha. Kanaaf just waanuma duraan ture isa waraqaa irratti dhugoomfate jechuudha Haile Sillaasee. The consequence of the alienation of the bulk of the regional actors leading to the center periphery polemics. Periphery jechuun amma centerii keessa Finfinnee keessa taa'eetu mini kan Haile Sillaaseen kan inni bushaa ture Finfinnee taa'eetu. Periphery lammoo hin jiru miti centerii irraa achi fagaatanii daangaarra jechuudha. Biyyattiitti naanna'anii hin jiru. Fakkeenyaaf gama tokkoon Amaaraan achiin Tigraay asiin uummattoota kibbaa centerii irraa achi kan fagaatan jechuudha hin jiru. Periferiin Oromiyaa mayyuu dabalatee jechuudha. Baalee akkas centerii irra kan jiran peripherii irra kan jiran jiru. Kanaaf center periphery polemics gaaf jennu antagonistic jechuudha. Polemics jechuun walitti bu'iinsa jechuudha. Walitti bu'iinsa center periphery kana maal godhe hin cimse jechuudha. Hin cimse jechuunis center periphery irra warri jiran Haile Sillaasee irratti ka'an jechuudha. Regional actors leading to
the center periphery problems. Kanadha jechuudha consequences isaa kanadha. Inni to'achuuf ture garuu caalaadhumatti irratti ka'ee jechuudha jarri periphery irra warri jiran irratti ka'an jechuudha. Kan biraa the revised constitution of 1955 dha constitutional development Itoophiyaa keessatti kan laallu. Maquma isaarraa akka hubattan revised dhaan kun isa haareffamedha jechuudha. Isa 31 kanatu haareffame. Maaliif haareffame kan jedhuuf immoo factoryewwan internal factory fi external factory jira ammas. Kanaaf koorsiin constitutional law irratti kan hordofuu hin dandeessu bal'inaan yoo barbaaddan. Akka fakkeenyaaf akka external factory tokkotti egaa hin beeyna barri kun bara 1935 kaasee hamma 1941 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Bara Itiliin Itoophiyaa keessa jiraattedha. Dominate goote yookaan koloneeffatti jennu hin jennu. Koloneeffamne Itoophiyaan jedhu jedhama. Koloneeffatte moo hin koloneeffanne Itiliin Itoophiyaa. Waan jedhu irratti mormiitu jira garuu keessa domination jedhu kaasaan. Denomination keessa buufatte keessa qubatte malee koloneeffanne. Koloneeffatte jechuudhaaf hunduma isaa baadiyyaas magaalaas hunduma isaa harka jala galfachuu qabdi. Waliigalteen jira mootummoonni super poweriin sun irratti kan waliigalan. Koloneeffatte jechuudhaaf biyya tokko akkam gochuu qabdi waan jedhu ulaagaa kaa'aniiru. Itiliin hin koloneeffanne jedhama garuu waggaa 5 turteetti ka. 35 amma 41 Itoophiyaa keessa jechuudha. Garuu 41 kana Haile Sillaaseen gara aangoo ofiitti deebi'ee jechuudha. When the emperor was restored to the throne 41 kana jechuudha gargaarsa eenyutiin gargaarsa Biriiteeniin Ingiliziitiin jechuudha. He used their military and administrative assistance to bolster his own authority against what was left of the church leadership and the traditional aristocracy. Gargaarsa isaaniitiin gargaarsa humnaatiinis meeshaa lolaatiinis ta'ee gargaarsa hoggansaatiin kan inni aangoo ofiitti deebi'e jechuudha ergasii Haile Sillaaseen. Yeroo sana immoo akkuma addunyaattu biyyoonni baay'een kolonii jalaa ba'aniiru. Biyyoonni Afrikaa yeroo waraana addunyaa tokkoffaan xumura biyyoonni baay'een yeroo waraana keessa jiranidha baay'ee wayii. Yeroon kun yeroo waraana addunyaa lammaffaati. Kanaaf Haile Sillaaseen jechuudha aangootti deebi'e jechuudha bara kana keessa biyyoonni Afrikaa baay'eenis immoo independence isaanii argatanii jiru bilisa bahanii jiru. Constitutionii baay'ees baafachaa jiru jechuudha. Keessumaa Eritiriyaa faanti constitutionii mataa ishee baafatteetti yeroo kanatti. Isa kana Haile Sillaasee qabu caalu sayyu. Haile Sillaasee challenge kan godhe isa kana tokko jechuudha. Eritiriyaan constitutionii Haile Sillaasee caalu qabdi. The Federation of Eritrea with Ethiopia led to the addition of 2 new documents into the Ethiopian legal system. Documentii lama sirna seeraa Itoophiyaa keessatti dabale jechuudha. Eritiriyaan Itoophiyaa wajjin federate ta'uun ishee. Inni tokko Federal Act kan jennudha. Inni lammaffaan ammoo Constitutionii Eritiriyaa kanadha. Federal Eritiriyaan Constitutionidha jechuudha. Maaliif yeroo sana amma mormiirra jiru egaa Eritiriyaan Itoophiyaa wajjin federate haa taatu moo complete independence hacittee baatu moo kan jedhu farmiirra jiru yeroo sana. Federal Act kan jennu maal jechuudha document that specified the terms of agreement for the federation between Eritrea and Ethiopia jechuudha. Eritiriyaa fi Itoophiyaa gidduutti waliigaltee taa'ametu jira. Haala maalii isaanii irratti federate ta'uu isaanii irratti jechuudha. Eritiriyaan immoo kan isheen heera baafatte gargaarsa UNAtiin akkuma beeknu gargaarsa United Nationsitiin mootummoota wal ta'aniitiin
constitutionii baafatteetti. Kun akka external factoriitti Haile Sillaaseen constitutionii kana akka revise godhu isa kakaase jechuudha. Akka haares isa kakaase. Well, ittaansinee immoo kan laallu 1987 kana constitutionii dargii jechuudha. Inni kun immoo Waasawee 1974 hamma 1987tti waggaa 13 mitire. Waggaa 13 constitutional gappiitu ture Itoophiyaa keessa. Constitutional gap or constitutional vacuum. Itoophiyaan heera malee turte jechuudha. Dargiin heera malee waggaa 13 biyya bulche. Maaliin faa biyya bulche? Decrease labsiiwwan proclamationiiwwan faa jechuudha. Labsiidhaan biyya bulchaa ture dargiin waggaa 13 jechuudha. 1974 mini aangootti kan dhufe. 74 amma 87tti waggaa 13 kanaaf. Immediately after came to power aangootti akkuma dhufeen jechuudha dargiin Provisional Military Administrative Council yookaan PIMA akka gabaabaatti isa jennu kana hundeesse jechuudha. Inni maal jechuudha? Type of temporary governmentidha. Mootummaa yeroo jechuudha. Gizaawi mangisti isa jennu mootummaa yeroo hundeesse dargiin. The PIMA represented itself for election through a new party, the Workers' Party of Ethiopia. Argitanii? Paartiin kana dura Itoophiyaa keessa hin turre. Hamma dargiititti paartii wanti jedhamu hin turre. Sirna mootii maalitti ture. Dargiitu paartii waan jedhamu fide jechuudha. Garuu paartii tokko qofa single party isa maqamaaf jechuudha. Single party fide inni maqaan isaa maal ture? Workers Party of Ethiopia. Paartii hojjettoota Itoophiyaa jedhama. Karaa sana dhagaa dargiin kan of dhiyeesse paartiin dargii Workers Party of Ethiopia jedhama. The party became the vanguard communist party. Communistidha. Ideologiin isaa communist party. Warra Raashiyaadha jechuudha. Isaan irraa koppii godhe dargiin akkuma jirutti. Communist party irraa. Ideologiin isaanii kan koppii ta'e kunoo Marxism and Leninism ideology. Communist ideology kan isaaniiti jechuudha. The establishment of the Darg inevitably brought profound changes in the country. Dargiin hundaa'uunsaa biyya keessatti jijjiiramoota bu'uuraa fidee jira. After coming to power, erga aangootti dhufe dargiin issued a series of decrees and a proclamation that was used as legal rules until the adoption of 1987 constitution. Hamma 1987tti hamma constitutionii mataasaa baasu kanatti jechuudha dargiin kan inni biyya bulchaa ture decrees fi proclamation. Labsiidhaan biyya bulchaa ture jechuudha. Labsiidhaan biyya bulchaa ture. Decree fi proclamation garaagarummaan isaanii maali kan jedhu constitutional law irratti tutorialiin kennu hordofuu hin dandeessu. Artikelii 3 irratti maal jedha? Artikelii 3 constitutionii kana irratti control state would control key production, distribution and the service enterprises. Jechuun biyyi oomisha ijoo to'achuu qabaattiidha. Command economy jechuudha gara biraatti. Distribute gochuu qabaatti. Ofii maashee raabsuu qabaatti. Ofii maashee raabsuu qabaattiidha. Isa control goote sana jechuudha. Which legalized the massive nationalization of private businesses after the government came to power in 1974 jechuudha. Sandura amma fakkeenyaaf production eenyu harka ture?
abbootii lafaafaa harka ture miniire sirna abbaa lafaatu ture bara sana dura bara Sillaasee fa'aa dura bara sanis jechuudha. Kanaaf sirna abbaa lafaa sana dhabamsiisetu dargiin lafa hundumaa sassaabee isteetii harka galchee naashinaalaayis godhe jechuudha. San booda immoo distribuut godhe raabse jechuudha, namaaf hiyyeessaaf raabse. Enterpiraayisiiwwan dhaabbilee adda harka keessa galfate naashinaalaayis godhe jechuudha. Akka kan biyyaa akka taatu godhe san booda jechuudha. However, these decrees and proclamations cannot be given constitutional status. Constitutional status kennuuf hin danda'amu decree fi proclamation idhaafi. Sababiin isaas it does not touch basic constitutional issue. Constitutional dhimmoota constitutionii tuquu hin tuqne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkuma isiniin jedhe constitutional vacuum ture periodiin kun kunoo 1974-87 kun bara constitutioniin biyya keenya keessa hin turredha jechuudha inni kun. Thought it was late during the Derg regime a new constitution was adopted in 1987 constitutioniin haaraan ba'e jechuudha. Barfaatus dargiin baaseera jechuudha constitutionii booda. The regime facilitated the adoption of new constitution through a constitutional commission. Constitutional commission kan jedhudha. Constitutionii kana kan baase. Komitee addatti dhaabateedha inni kuni. San dura garuu wanta akkanaan turre baay'ee. Heera baasuudhaaf constitutional commissioniin akka dhaabatu kan godhe yeroo jalqabaatiif dargiidha. The People Democratic Republic Ethiopian Constitution. Isheen kun jechuudha. Inni dargii kun isa kan Haile Sillaaseetii irraa maaltu adda godha yoo jettanii gaafattan wantoota kana arfanidha. Kan Haile Sillaaseetiin lamaan isaayyuu 31 fi 55 kun kan Haile Sillaaseetiin kun immoo kan dargiiti. Kan dargii kana kan Haile Sillaaseetii irraa maaltu adda godha? Heera dargii heera Haile Sillaasee irraa waan adda godhu ilaalla. Inni tokkoffaan state the political power and the sovereignty were declared to be the preserve for the working people of Ethiopia. Haile Sillaasee gaafa ilaaltan paawariin kan eenyuti? Kanuma isaa. Birmadummaan kan eenyuti? Kan isaa. Aangoonis birmadummaanis kan isaati. Kan dargii garuu heerri dargii birmadummaan kan sabaaf sablammootaa jechuunis working people of Ethiopia. Paartiin isaa working party dha isin jedheerani. Working people of working party of Ethiopia dha. Workers party of Ethiopia. Kanaaf aangoonii fi birmadummaan kan ummata Itoophiyaati akka heera dargiitti jechuudha. Recognized the working people kan hin jedheef maaliif dargiin hojii jaallata, hojii jajjabeessina jedha dargiin. Jechuun namni Itoophiyaan hundi hojjetaa ta'uu qaba, lammiin hunduu. Harka tokkoon meeshaa qonnaa, harka tokkoon maal qawwee akkasittidha kan inni biyya bulchaa ture. Lammaffaa recognized the different cultural identities and the equality of nation and the nationalities jechuun cultural difference dhaa fi recognition ni kenna, beekamtii ni kenna dargiin jechuudha. Haile Sillaaseen garuu akkasiin saba tokko dhiibee saba tokko jaallata. Fakkeenyaaf amantaa tokko, amantaa ortodoksii qofa fa'aa jechaa ture jechuudha. And the equality of nation and the nationality walqixxummaa sabaafis bakka hin kennu dargii suni Haile Sillaaseen dargii heerri dargii garuu walqixxummaa sabaa ni kabaja. Kan biraa introduced the party system by giving recognition to the Workers Party of Ethiopia. Argitanii paartiin duraan hin turre jechuudha. Bara Haile Sillaasee dura dargii dura. That the leading to transition from non-party system to single party system. Non-party systemin dargii dura waan turedha. Dargiin garuu paartii takkitti illee taatus paartii sirna paartii hundeessee jira. Aimed at the principles of Marxism and Leninism ideology jechuudha. Ideologiin isaanii command economy dha kan isaan faarsanii, namni hundi hojjechuu qaba, economiin tokko feerii ta'uudhaaf biyyi tokko nagaatti jiraachuuf hunduu qabeenyaan biyyi qabattee san booda private wanti jedhamudha amsiisfamuu qabaadha. Private property maali aimed at giving power to the people so that the exercise through referendum, local and the national assembly. Zee dargiin kan ittiin beekamu tokko institutionii adda addaa, gurmiiwwan adda addaa hundaa'aa turan yeroo sana, associationii adda addaa.
namoonni karaa riifarandamii ta'een aangoo isaanii akka shaakalan. Riifarandamii jechuun hunduu yaa'ee jechuudha. Aktiivili akka hirmaatu jechuudha siyaasa keessatti. Karaa akkamiitiin? Karaa walga'ii fa'aati. Walga'ii biyyoolessaa. Haile Sillaaseen garuu isa kanaaf recognition kennu beekamtiin kennu ture. Practically, however, the 1987 constitution was not different from Haile Sillaasee constitutions. Practically, dhugaa lafarra jiru the de facto jechuudha. Barreeffamee isa jirudha beekaan kun de facto lafarra jiru dhugaan lafarra jiru garuu lachan isaaniiyyuu tokkuma homaa wanti adda adda isaan godhan jiru. Dargiisoo ta'e humnaan cafaqee biyya bulchaa ture totalitarian governmentii. Haile Sillaaseenis hundinuu humnaan cafaqaa biyya bulchaa turan waraqaa irratti barreeffamu malee practically tokkuma lachan isaanii homtuu wal isheen dabarsu. FDR constitutionidha. Constitutionii isa ammaa kana jechuudha. Laallee kan xumurru dhumarra. Gaarriitan constitutionii isa ammaatti fayyadamaa jirrudha. Kuni the FDR constitution has a wider coverage of both human and democratic rights. Mitire mirgoota dhala namaatiif mirgoota demokraasii baay'eedha kan of keessaa inni qabatu jechuudha. Of the total 106 article 106 kan qabu. Just about 1/3 approximately 33 articles is devoted to the discussion of rights. Tokko sadaffaa yookaan artikiliin 34 keewwanni 34 kanaas ta'u waa'ee mirgootaati. Mirgoota kam? Mirgoota dimokiraasii fi mirgoota namummaa walitti dabalamanii jechuudha akka hin dogoggorre. Walitti dabalamaniitu malee waa'ee mirgoota namummaa qofa miti kan inni haasa'u. Artikiliin 33 kun jechuudha. Mirga namummaa fi mirga dimokiraasii walitti daamanii 33 waa'ee mirgootaa walumaa gala haasa'a jechuudha. The 1995 constitution had some salient features. Amaloota akkamii amaloota baay'ee barbaachisoo ta'an qaba jechuudha. Constitutioniin kuni Geetahuun maal jedhee barreessa yookaan caqasa introduction of federal form of governance. Constitutioniin kun jechuudha federal form of governance. Biyyi federal form of governance akka qabaattu. Duraan maaltu turte absolutist unitary fa'aa turte minire. Amma garuu federal aangoon akka qoqqoodamu jechuudha naannoleedhaaf. The assignment of competence of determining constitutionality to the second chamber of the amma angazartingis fakkeenyaaf dimokiraasii of keessaa hin qabaata guddina mirgoota bu'uuraa bilisummaa birmadummaa walqixxummaa non discrimination jechuun wal qoodinsa dhiisuu jechuudha sustainable peace nageenyaa fi affirmative action yookaan immoo addumatti gargaarsa kan barbaadan injustice dur ture sirreessuuf jechuudha. Akkasitti waan akkasii kana of keessaa qaba jechuudha. Salient feature akkasii of keessaa qaba constitutioniin kun. Isa kana immoo preamble isaarraa arganna. Seensa isaarraa jechuudha. Ittiin gala isaarraa. Ittiin lixa isaarraa arganna. In this second chapter, the constitution gives recognition to 5 fundamental principles, to be precise: the principle of popular sovereignty, constitutionalism, and the constitutional supremacy. Article 9 jalatti constitutional supremacy tu jira. Sovereignty immoo birmadummaan sabaaf sablammiilee. Article 8 jala jira. Sanctity of human rights immoo article 10 irra jira. Waa'ee secularism amantaa fi biyya adda ta'u article 11. Accountability fi transparency immoo article 12. Anaaf popular fundamental principle kana qaba jechuudha. Fundamental principle kana shanan qaba jechuudha. Fundamental principle shanan qaba. Inni jalqaba akkuma isiniin jedhe sovereignty, inni lammaffaan immoo constitutionalism and constitutional supremacy dha. Inni sadaffaan sanctity of human rights dha, secularism dha, accountability and responsibility of governance.
Tuutoriyaaliin keenya walumaa galatti kana fakkaata ture. Paartii taanuun wal arginaa kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa kan taatan nagaan naa tura. Tuutoriyaalii faanaan obboleessi keessan wallaalaan keessan Oliyaad Baratichaan ture. Nagaan naaf tura. Baay'ee.